Baga bara 2018 hin geessu jechaa har'a tooppikii baay'ee barbaachisa baay'ee jireenya namaa keessatti gahee taphatu tokko qabxeen dhufe. Innis kadhata. Waa'ee waaqeffannaa keessaa isa tokko kan ta'e waa'ee kadhataa waliin ilaalla jechuudha. Kadhanni macaafa qulqulluu keessatti iddoo hedduutti barreeffame. Garuu irra caalaa gadi fageenyaan kan barreeffame ergaa warra Efesoon keessatti jechuudha. Keessattuu Efesoon 3:4-7 irratti sirriitti ibsan. Lamma ergaan kun seenaa lammii biyya Ameerikaa tokko Efesoon kanarratti ka'ate tajaajila kitaaba aboo amanaa isa eebbisaa baay'isaan barreeffame irraa dubbise jechuudha. Inni kun kadhannaan kun namicha kana isa waggaa 16 tajaajileef ji'a jaasumaaf sagadaan qabatee ka'atee jijjiirama guddaa fide. Maaliif? Gootaa haala kadhannaatiin wal argate jechuudha. Macaafa aboo amanaa argattan isarraa dubbisuu hin dandeechuu eebbisaa baay'isaatiin barreeffame. Anillee isarratti hundaa'ee kitaaba kana ergan bitee dubbisee waggoota hedduu ture. Jijjiiramni kitaaba kana dubbisee kadhannaa haala kanaan deeme waa'ee macaafa qulqulluu qoqqoodama macaafa qulqulluu sirriitti gadi fageenyaan akka na andarstaandii na go'e jechuudha. Innis gahee guddaa taphate. Garuu kitaaba qulqulluu waggoota hedduuf dadhabbii waggoota hedduu Waaqayyollee seera keessaa macaafa qulqulluu waa'ee seera macaafa qulqulluu A+ akka hin beeku kitaabni ani barreesse malaa kitaaba gufuuwwan dhugaa nu jalaa dhoksan kitaabni kun A+ akka ta'e Waaqayyo natti mul'isee ture. Garuu hagammaa namni waan nan hubannee bootaa kitaaba kanaan kennine. Kitaabni kun biyya kanaaf baay'ee barbaachisaa gaafa na hubatan namni baay'een akka dubbisee itti fayyu abdiin qabaa shakkii takkas hin qabu. Garuu hagammaatti baay'een isaanii nan hubanne hanga danda'ame yuutuubii kanarratti waa'ee kitaaba san keessaa irra caalaa baasee dubbisee namni barbaadan kitaaba kana bittanii dubbisuu hin dandeechuu kitaaba kanarratti hundaa'ee isin barsiisa jechuudha. Waan dhugaadha qabatamaadha waan namni hedduu natti raajedha mul'ata malee deemuun baay'ee wannoodha. Dadhabbii hojjetaa mootummaa ta'eetu yeroo kenneetu yeroo hedduu narraa fudhatee achirratti hojii irratti akka efficientii hin hojjenne nan godhe keessaa isa tokko maali jechi kun sagaleen kun na booji'e keessa koo waan booji'ee yeroo baay'ee waa'ee isaanin dabarsa. Waa'ee hojii kiyya irratti qophaa'uun baay'ee waan hin jirreef kallattii adda addaatiin komiin irratti kadha. Maaliif nama cimaan ture hojjetaa cimaan ture garuu nan booji'ame jecha Waaqayyooti. Waa'ee jecha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kitaaba barreessuu kitaaba dubbisuu yuutuubii keessatti wantoota hedduu irra caalaa jireenya kiyya kitaaba dubbisuu waan ta'eef Waaqayyollee immoo seenaa kallattii kitaaba qulqulluutiin seenaa hojjette waan jedheef kanarratti hundaa'ee tana har'a immoo waa'ee kadhannaa baay'ee barbaachisaa tooppikii namni sirriitti andarstaandinguu kan immoo andarstaandii hoo gootan seenan keessan waan jijjiiramuuf waa'ee kadhannaa sirriitti waliin ilaallame. Kadhannaan kan ibsame sirriitti Efesos 3:14-17 isa sirriitti ibsatti kennineetu waliin barannarra Efesoon 3:14-17 jechuudha. Kadhannaa Phaawulos gara ergaa warra Efesoonitti erge. Kadhannaan kun xiqqoo fakkaata. Garuu waan hunduma isaa akka wajjin keessaa qabu ilaallachuudha. Akkanatti ilaalan jechoota muraasa fayyadame. Laal Phaawulos dhuguma nama Waaqayyoo dhuguma hafuura qulqulluun gaggeeffamuu isaa sirraa laala. Jecha miraasan wanna jirtu muluu kaate jechuudha. Namni Waaqayyoo bara keenya kana Waaqayyo duunu kaasee maal qaba? Laal ergamoota mee kadhannaan kun sarara muraasa qofaa 14:7 qofa jechuudha. Laal lakkoofsa 3 qofa. Kana hunda ibsamee shila siniifin dubbisa maqaa gooftaa Yesuusin Efesos 3:14-17. Egaa waa'ee kanaaf jilbeeffadheen abbaa kadhaya. Sanyii Waaqa keessa jiraatu fi sanyiin lafarra jiraatu hundumtuu isaa waamama jedha Phaawulos.
waa'ee namummaa keessan keessa immoo abbaan akka badhaadhummaa isaatti badhaadhummaa ulfina isaatti karaa hafuuran humnaan guutamuu akka isinii kennu nan kadha. Karaa la nama waan taane namni dadhabaadha, foon dadhabaa isa furmaan karaa hafuuratiin humnaanoo guutamu humna hafuuraan barbaachisa jechuudha. Kiristoos amantiin garaa keessan keessa akka buufatu jaalalatti hundaaf hundee akka godhattu Waaqayyoof warra qulqullaan hunduma wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatu hubachuu akka dandeessan jaalalli safara Kiristoos beekumsa bira dabarsu guutumatti amma isa bira geessanitti jedha. Efesoon 19 jaalalli isaa safara beekumsa namaa bira dabarsu beektanii guutumatti amma isa bira geechanitti jedha. Mee waa'ee kadhannaa kana Efesoon 3:14-19 ilaala sirriitti 17-19 sirriitti waliin ilaalla jechuudha. Maal jedha? Tokko karaa hafuuratiin humna hafuura qulqulluu nu jiraachisa. Humna malee namni dadhabaa. Phexros dura humna hafuura qulqulluu kana duun argatin Waaqayyo Yesus Kristos masii akka ta'e kaadad ture jechuudha warroota Roomaa. Erga humna argate ija jabaate wanna hundumaaf bootaa kenne Yesus Kristos masii gooftaa akka ta'e hanga du'aatti deeme jechuudha. Maaliif humni isaa humna kenneef humna hafuura qulqulluu. Kanaaf Yesus Kristos hojii ergamtootaa keessatti haga humna fudhattutti Yerusaalemiin ba'inaa jedhu humna hafuura qulqulluu warra akka nu barbaachisu cimnee hojjechuuf sagalee wanta hundaa humni hafuura qulqulluu nu barbaachisa jechuudha. Guyyaa har'aas 17 irratti maal jedha? Kiristoos amantii garaa keessan keessa akka buufatu. Yesus Kiristoos amantii jechuun la Kiristoos jechi jedhu kun sagalee jechuudha. Jechi akka ta'e kana dura yuutuubii duraa keessatti argan. Innis dameewwan meeqa qaba? Damee 7 humna hafuuraa jechuudha. Sagalichi kallattii 7 humna hafuurri qulqulluu akka nu keessa hojjetu jechuudha. Kiristoos amantiin garaa keessan keessatti akka buufatu. Jaalala jechuun hojii akka nu keessa sagalichi jechichi humna hafuuratiin nu keessa hojii akka jalqabu wanna argamu la waan mul'atu nutti beekumsi ogummaa isaa humni isaa wanni hundumtuu hojii nu keessa akka jalqabu sagalee jechi Waaqayyo dameewwan 7 jechuudha. Innis echirratti arganna seete Kiristoos sagalee ta'uu wangeela Yohaannis tokko kaasnee dubbin sagalichi foon uffatee gara biyya lafaa oofe. Sagalichi dur Waaqayyo bira akka ture inni immoo foon uffatee gara biyya lafaa oofe. Yesus Kiristoos jechuun sagalee jecha Waaqayyo jechuudha. Laasirraas ni haa galu. Sagalichi immoo jechi Waaqayyo kun immoo damee 7 qabaachuu Isaayyaas irraa arganna jechuudha. Isaayyaas meeqarraa? Isaayyaas 11:1 irratti hidda Isee keessaa latiin ni ba'a jedha. Dameen duumessa isaa keessaa ba'e hafuura fakkaattii Waaqayyo. Hafuura fakkaattii kun maali? Macaafa faarfannaan hafuura fakkaattii kana booda yuutuubii biraa keessatti macaafni faarfannaa maaliif hafuura fakkaattii ta'e sirriitti isin ibsa. Macaafni faarfannaa Daawwitiin barreessuun humna hafuura qulqulluutiin akka nu keessaa ifu nu keessatti akka humnaan hojjetu. Inni lammaffaan immoo hafuura ogummaa hubannaa macaafa fakkeenyaa hanga macaafa weedduu caalu macaafni Salamoon kun humna hafuura qulqulluun nu keessaa hojjetudha. Ogummaa hubannaa jedhu kun inni fakkaatti kan nuti ogummaa hubannaatiif pilaaniin inni ta'e sun macaafa fakkeenyaa hubannaa kun humna hafuuratiin gisee dura barreeffamaan kan nu ibsu sun har'a immoo humna hafuura qulqulluutiin jechuudha. Dura barreeffamaan kan nu ibsu sun seera barreeffamaati. Dura barreessamaan nu ibsi. Har'a immoo karaa humnaati. Garaa hafuuratiin nu ibsi. Dura kan barreeffamaan nu ifaa ture sun kallattii har'a kallattii Yesuus
kallattii barreeffamaatiin oduun ta'in humna hafuuratiin nu keessa beekumsa Waaqayyoo jechuudha. Beekumsa Yesuus Kiristoos. Ogummaa Yesuus Kiristoos jechuu kiyya. Ogummaa isaa mama akka ta'e. Hubannaa isaa hoo waan laphee namaa keessa jiru beeka. Har'a nu hoo guddan. Humna hafuuratiin hoo guddan. Waan laphee namaa keessa jiru beekna jechuudha. La ogummaa fi hubannaa jedhuun ogummaan hojii wantoota beekan hundumaa gara hojiitti jijjiiruu akka ta'e kana dura laallee turre jechuudha. Inni biraa hafuurri gorsaaf humnaa gorsi humna wajjin akka deemu hafuurri gorsaa immoo fakkaattisaa barreeffamaan raajotaan macaafa raajotaa maajii Isaayyaas haga Miikiyaas akka ta'e kana dura isaan kulla kallattii dura kallattii barreeffamaan kan nu ibsa sunarra kallattii hafuuratiin humna hafuura qulqulluutiin barreeffamaan hojiiwwan Daani'eel wantoota gurguddoo akka hojjetin ilaalla. Bifa barreeffamaan nu ibsa. Har'a hoo nu barsiisa. Kallattii hafuuratiin jechuudha. Wanna Daani'eel hojjete hojiiwwan Isaayyaas kallattii hafuuratiin humna sun pilaani ilaannuuf. Macaafonni faarfannaa kun pilaani isa san kallattii hafuura humnaatiin nu keessa akka hojjetan. Inni biraa hoo macaafa beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo. Macaafni kun macaafa maaliiti? Macaafa seerri uumamaa seessa macaafota hundaati. Akkasumas macaafni mul'ataa cuuffaa macaafa qulqulluu akka ta'e kana dura ilaalla. Gara fuulduraa sirriitti ilaalla kana tokkoon ilaalla. Garuu macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo macaafa seera ba'uuti hamma macaafa Iyyoob kun beekumsaaf sodaa Waaqayyoo barreeffama waa'ee Waaqayyoo maalummaa Waaqayyoo beekuu har'a hoo kallattii humna hafuuratiin nu keessaa dhifu hojii jalqabu jechuudha. Kana jechuudha Yesuus Kiristoos amantiin garaa keessan keessa akka buufatu jaalalatti hundaaf hundee akka godhatu sagalee Waaqayyoo jechi Waaqayyoo nu keessaa akka ifu gochuu qabna jechuudha. Nu keessaa akka hojjetu yaa Waaqayyoo kana nu gargaara. Humna ayyaana kee jechi kee saba kana keessa nu keessa akka dhifu gooftaa amantii Waaqa lafaa kan taate jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu saba kana gargaara ana gargaara na wajjin ta'e saba kana wajjin ta'e saba kana kallattii beekumsa keetiin zinjanii namoota wajjin raajota warra jedhaniitu kallattii adda addaati jecha isaanii fudhachuu qofa oduun ta'e jecha keetiin kallattii keetitti akka guddata argaarsi irreen kee seenan biyya kana seenan saba kanaa haa jijjiirramu kara kee deebisi gooftaa amantii Waaqa lafaa. Har'a sabni kun raajota wajjin waan raajonni jedhee dhaggeeffachuu walii gad fiiga. Garuu raajin caalu sidhiidha. Gooftaa amantii Waaqa lafaa kan taate jechi kun isaan keessaa ifee sagaleen kee isaanii humna hafuura qulqulluutiin haa dhifu. Ati kana hundumaa gochuu dandeechaa. Gooftaa jiraataa kan taate mootii amantii Waaqa lafaa. Seenan saba kanaa seenan biyya kanaa kallattii sagalee kee kana ibsiif akkuma naa ibsite. Ani nooti saba kana bira ka'u kallattii adda addaati yaalan ture. Garuu akka adeemsa kiyyaa naaf hin taane ani Waaqayyo dadhabaadha. Akka biraan ga'uu hin dandeenye ati isaan gargaara. Harka isaanii qabi gooftaa amantii Waaqa lafaa. Ibsaa ta'iif Oomaayyuu raajota jedhaniitu namootan akkam burjaajuuf ati isaan gargaari gooftaa amantii Waaqa lafaa kan taate jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu jechi kee hin hojjeta. Na keessatti hojjetee beekaa saba kana keessatti hojjetu kallattii kee akka si ka'atan maal akka ka'atan ati ibsiifi kana hundumaa waan gootuuf gooftaa amantii Waaqa lafaa jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu isa jiraataa waan taate seenaa biyya keenyaa seenaa Oromiyaa seenaa Itoophiyaa kallattii wangeelatiin ati fidi saba kanaa ibsaa ta'e gargaari gooftaa amantii Waaqa lafaa nooti anaanaa ibsite kallattii adda addaati waan na dhifee kana isaan bira ga'uu baay'ee yaali garuu aga deemuu qabuun geemne gooftaa amantii Waaqa lafaa kan taate kana hundumaan beekta
namallee kallattii adda addaatiin argadhee isaan biraan akka gahu namoota beekumsa qaban namoota nama biratti beekamu yaaliin ture kun naaf hin danda'amne garuu gatoo dubbatteen tadha gooftaa bantii waaqaf lafaa ati si ibsee ati immoo isaaniif ibsee jettee na ergite kanammoo kallattii addaatiin dhagahe gooftaa na gargaari gooftaa bantii waaqaf lafaa saba kana gargaari biyya kana gargaari ati ibsiif inoof deemsi waldaa kiristaanaa keessaa hundumtuu raajidha jedhee too kallattii adda addaatiin kaata sabni kun garuu ati akka karaarra jirre kallattii qulqullummaa oduun ta'in warri ooddii keessaa kallattii biyya lafaa akka deemannaa ibsitee turte hafuura isaanii banii ibsiif ergamtoota warra raajota akka jedhan kan waa'ee foonii keenya qofa nutti raajaa jiru waa'ee kana akka isaanii ibsi baawolaa gooftaa bantii waaqaf lafaa wanni hundumtuu sagalee kee keessa jira wanti bantii lafaa qofatu fedhii foonii wanta bantii lafaa keessa qofa mootummaan kee inni bantii waaqaa keessaa akka nutti hin hir'anne wanta biyya lafaa irraa himamne bara waldaan baay'ee dadhabde waa'ee biyya lafaa jaalalli kee baay'ee wararrate gooftaa bantii waaqaf lafaa isaan gargaari ergamtoota gargaari tajaajiltoota gargaari qeesota gargaari gooftaa isaanii ibsi mee waldaan biyya keenyaa maalirra akka jira anaan garuu natti mul'iste warrootuma qulqullaa'u warrootuma humna godhatan qofatu akka inoo gargaaramaa jiran warroonni kuuwwan warri sagalee keetiin hin guddanne kallattii qulqullummaa kallattii iddoo qulqulluu deemuu duun ta'e kallattii ooddii keechaa biyya lafaatti akka deemannaa ibsitee turte mee saba keetii kana ibsi gooftaa bantii waaqaf lafaa kan taate anillee na gargaari gooftaa bantii waaqaf lafaa wantoonni baay'een hu'aa ta'e hudhaa kanarra ati harka koo na gargaari gooftaa bantii waaqaf lafaa kana hundumaa waan gootuuf ishii itti fufnaa kadhata Efesoon 3:14 haka 19 ilaallee turre 7 hin qabees irratti wanti hubannu wantoonni lama baay'ee akka nu barbaachisa tokko karaa hafuuratiin humnaan guutamuu akka qabu humna hafuura qulqulluu sagaleen kun garaa keenya keessatti birraan qofti gahaan kallattii humnaan ifuun hojjechuun akka barumsa biyya lafaa sagalee kana akkuma barumsa biyya lafaa barumsa fakkeenyaaf fiiziksii yookiin barumsa adda addaa biyya lafaa irratti namni saayikooloojii barattaniin beektu kan laphee keenya keessattuu barraa kallattii hafuuratiin waan ta'an hojiisaa wanuma safara beekumsa namaatti hin caalle nama hojjechiisa sagalee waaqayyoo kunillee namni tokko zimjee dubbisa akkuma san waan xiqqoo hojjechuu danda'a garuu kallattii hafuura qulqulluutiin gaafa deeme kallattii hafuura qulqulluutiin gaafa ife kallattii hafuura qulqulluutiin waa gaafa ta'e wanna hundu safara beekumsa namaa bira dabarsi jijjiirama guddaa humna waaqayyootiin ayyaana waaqayyootiin deemna jechuudha kanaaf tokko karaa hafuuratiin humnaan guutamuun akka nu barbaachisu lama Kiristoos garaa keenya keessatti akka buufatu jaalalatti hundaa hundee akka godhatu noota madaalli Kiristoos jechi kun sagalee waaqayyoo jecha waaqayyoo akka ta'e kana dura ilaallee ture jechichi laa namni hundi waan hubachuu qabu seerri kakuma haarawa wangeelawwan arfanii fi hojiin ergamuu taa'e karra balbala gara seera hafuuraa kallattii hafuuraatti seennu jechuudha wanna biraa jechuu miti bardiya jechuudha seensa karaa oduu misiraachoo ergaa misiraachoo biyya lafaati karaa fayyinaa laal kakuun duraa inni kakuun moofaa sun waggoota 100 addaan cite ilaalee seenaa adda addaa keessaa wangeelaa dubbistu jechuudha namoonni adda addaa hayyoonni adda addaa maal waggaa 100 addaan cite waggaa 100 addaan cite kuni sagalee misiraachoo jechuudha wangeelaan arfan oduu misiraachoon kallattii fayyinaa daandiin akka jiru balbala ta'eetu kallattiin itti seenu akka balbala karraa kan immoo namni macaafa qulqulluu namni macaafa adda addaa barreesse ni beeka jechuudha hojii balbalaa seensaa jechuudha seensa keessatti qabiyyeewwan macaafa sanii la introduusuu bal'ina keessatti mee amma fakkeenya waa'ee seeratu iyyuu kana dura yuutuubii kana keessatti ilaallee ture
seeruma biyya lafaa keessayyuu heerri balbala seerotaati. Heera irratti hundaa'ee seerri adda addaa barreeffama jechuudha. Oduu heerri hin jiraate seera barreessuun barriin waan hin jirreef hin danda'amu. Akkasumas balbala qabaa jechaa ture jechuudha. Kuntiraata jechuun waliigaltee seeraan deeggaramuu qaba. Balbala argachuu qaba seera sanarratti hundaa'ee waliigaltee barreeffama jechuudha. Akkuma kana wangeelli kan isa ifu sana oduun ta'e balbala kallattii seensaa kan nuu ibsu wangeellan arfan wangeela Maatewos wangeela Yohaannis jechuudha. Isa malee akkasumas hojiin ergamtootaa immoo cawumsa jechuudha. Kanaaf gara ooddii Waaqayyo, gara mana Waaqayyo, gara ooddii jechuudha. Ooddii jechuun iddoo itti qulqulluuf, iddoo itti qulqulluufnu. Akkuma kana dura si dhumsi kakuu moofaa keessatti ooddiin wantoota meeqa qaba jenna? Waan sadii. Tokko bishaan. Bishaan maaliidha? Lubni kakuu moofaa keessatti bishaan dhiqatee qulqullaa'u. Lama iddoo aarsaan itti ta'u. Iddoo aarsaa kanatti aarsaa qopheesse iddoo qulqulluu ol gala jechuudha. Har'a kakuu haaraa keessatti ooddii kana jechuudha. Ooddiin kun jechaa Roomeedha. Aga ergaa Yuudiiti jechuudha. Inni kun iddoo kallattii ittiin qulqulluuf. Kallattii gara iddoo qulqulluu iddoo aarsaa dhiyeessinu sanitti ittiin gallu jechuudha. Inni kallattii torbaan nuu ifu kun immoo macaafota kana dura isinii ibse. Tokkoffaa fakkaattii hafuura beekumsaaf sodaa Waaqayyoo seera ba'uuti hanga macaafa Iyyoob. Macaafa gorsaaf humnaa macaafota yookiin macaafota raajotaa raajii Isayyaas haga raajii Miikiyaas macaafa ogummaa fi hubannaa macaafa mootii Salamoon barreesse. Macaafa fakkeenyaa haga weedduu caalu. Akkasumas macaafa fakkaattii macaafa faarfannaa. Inni kun kallattii nu keechaa ifa jechuu achi keessatti isatti guddanne. Ooddii kana keessatti kanaan guddanne gara ooddii ceena jechuudha. Kana ooddii kana keessatti qopheeffanna jechuudha. Fakkaattiin kun ooddii kana keessatti karaa hafuura qulqulluutiin keessaa ifa jechuudha. Malee kan ifu isuma dura ture Waaqayyo waan tokko ittiin daballeen bira. Wanna takkitteen isuma dura seeruma dura Waaqayyos kan dura seerri kan dura wanni hundumtuu kan duraa jechuudha. Isuma kallattii hafuuratti deebise. Seera fi barsiisota raajotaa diiguuf isaan raawwachuu dhufe. Hamma Waaqni lafni seericha keessa wanti tokko akka hin banne kanarraa seera duraa keessa wanni tokko akkuma jiruun ooddii kan kallattii kana keessa darbineetti kallattii hafuuratiin irra kan nu keechaa ifu isa kana jechuudha. Isin yaa galu yaa daawwattoota yaa waldaa yaa warroota yuutuubii kan dhaggeeffatan kana sirriitti jala muraa seera kana jala muraata sirriitti beeka. Efesoon 3:14 maal jedha? 14 arganne jechuun wanta hundumaa arganne jechuudha. Efesoon Iyyesulla karaa hafuuratiin humnaan gaafa guutamu. Karaa hafuuratiin humnaan guutamu Iyesus Kiristoos amantiin garaa keessan keessa akka ta'u. Jaalalatti hundaaf hundee godhate jechuun inni kana arganne jechuun wanti biyya lafaa akka waan nu irratti hir'ateetti olaalle dogoggora kun. Sababni isaa wanti bantii Waaqaa keessa jiru, wanti bantii lafaa keessa jiru hundi harka Iyesus Kiristoos. Induma Ingiliffa isaa dubbistan, induma abbaan Iyesus Kiristoos keessa akka jiru. Sagalee Waaqayyoo, jechi Waaqayyoo nu ibsa. Isa kana jecharraa argina. Duumatti deemnee Efesoon 1:3 kaasnee yoo dubbisne aga 4 har'a maqaa Gooftaa Iyesuusitti. Mee maal jedhete? Waaqayyoof abbaa Gooftaa keenya Iyesus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waan Waaqarraa nu eebbise nuuf eebbise. Eebba jechuun bakka fudhaa jeetila fudhaa wanta bantii Waaqa karaa hafuurati eebba hafuuraa wanna hafuuran ta'e fudhaa kan inni nu eebbisne ulfina Waaqayyoo qofa waaqeffamuuf isa abbaa ta'e malee wanta bantii Waaqaa keessa
wanta bantii lafaa jiru hunduma harka Yesuus Kiristoos keessa galchee isa wajjin nu kenna jechuudha. Wanni nutti hir'atu anarratti wanni hir'ate wanni kana hunda keessa rakkina kana hunda keessa wanni rakkina kana hunda keessa darbinuuf dhiphina keessa wanni darbinuuf isatti guddachuu amma isatti guddannutti gaafa isatti guddan wanti bantii waaqaa keessa jiru wanti lafarra jiru hundi isaa keenya ta'a. Isa kana immoo gaafa guddanna argina waan ta'eef wannoo kana xiyyeeffanneetu sirritti qanna kana sirritti kan sagalee kan sirritti dubbisna. Gaafa isaan hin bilchaatin garuu rakkoo waan ta'eef meelaa isiniif hin dubbisna. Waaqayyo abbaan gooftaa keenyaa Yesuus karaa Kiristoosin eebba hafuuraa hundumaa waan waaqarraa nu eebbiseef galannaa ta'u. Inni uumama biyya lafaa duraayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti muudaa hin qabne akka taanuuf jaalala Kiristoos nu fu'an. Jaalala Kiristoosin kan fo'atan kallattii jaalala Yesuus Kiristoosin hin taane karaa addaa eenyummaa abdaamin hin fo'amne isa baannee Yesuus Waaqayyoof aarsaa dhiyeessuun dhimma hin baasu. Eenyummaa addaa isa balleessinee karaa Yesuus Kiristoosin waan fo'amneef kallattii Yesuus Kiristoos daandii Yesuus Kiristoos irra deemuun keenya jalqaba dirqama keenya jechuudha. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilma isaa tan akka guddifamnu akka fe'a isaa yaadannuu qabeera. Kunis guddinni ayyaana isaa ilma isaa jaalatamaan tola nuu kenne ni galateeffachaa Waaqayyo galateeffachaa jira jechuudha. Oonyuun Phaawulos akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nuu dhangalaasuu isaa furama dhiifama cubbuu qaba. Dhiiga Yesuus Kiristoos furama jechuudha. Cubbuu guyyaa guyyaan hojjetu dhiiga isaa kan dhiiga keenya godhachuu lammata dhalannee laphee Yesuus Kiristoos laphee keenya godhachuu kallattii Yesuus Kiristoositti wanna hunda Yesuus Kiristoos keenya godhachuu jechuudha. Ayyaan in ogummaan isaa hubannaan hunduma keenya irratti dhangalaase baay'ee. Ayyaan ogummaa wantoota torbasan jechuudha laa kallattii hafuuratiin in dhangalaase. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos yaadee duraan dursee kan dhamma oksaan isaa kun nu biraa akka beekamu godhe. Barri murameef yeroo guututti ku'an irraa lakkoofsa ku'an irraa tokko lakkoofsa ku'an irraa maal jedha? Barri murameef yeroo guututti Waaqayyo akka fayyisuu akeeka isaatti wanta bantii waaqaa keessa jiru wanta lafarra jiru hunduma harka Yesuus Kiristoos la wanti bantii waaqaa keessa gaafa sagalee kan jecha kan gaafa Efesoon 3:4 kun nu keessa ta'e wanti bantii waaqaa keessa jiru wanti lantii lafarra jiru kan keenya jechuudha. Maaliif Yesuus Kiristoos nu keessa jiru waan nu dubbatu isa jechuudha kan nu faradu hunduma jechuudha. Humna isaa kan argannaan waan hundumtuu keenya wanta bantii waaqaa keessa har'a rakkoon keenya isatti guddachuu isaan ta'uu dhabuu keenyatu rakkoo kana hunda fide malee wanta biraa miti jechuudha. Kanaaf kadhannaan isaa kun kadhannaan asirratti xiqqoo fakkaata. Sarara muraasan xumurame malee guutuu hanqina tokko waan hin qabne waan ta'eef waldaan kiristaanaa kana beekee sirritti halkanii guyyaa suumaaf sagadaa kanarratti xiyyeeffatee ka'achuu qaba malee waan biyyi lafaa kana booda wal guuree dhufa jechuudha. Rakkoon keenya kanaan guddachuudha. Rakkoo waldaa kiristaanaa kanaan guddachuu dadhabuudha. Kana Waaqayyo yeroo baay'ee konkolaataa wantoota hedduu akka kaannoo duun ta'in isa kallattii isaatti daandii isaati irratti karaa Yesuus Kiristoos irra akka deemnu barbaada jechuudha. Kana jechuun immoo wanta biyya lafaa nutti hanqata duun ta'in wanni hundumtuu harka isaati. Laa kallattii biraatiin jechuudha. Isa kanaanoo guuttan kallattii kanaanoo deemnu humna Waaqayyoo keenya godhanna jechuudhaan ayyaana Waaqayyoo beekumsa Waaqayyoo wantoota Waaqayyoo jechuudha. Wanti jireenya Yesuus Kiristoos hojimee jireenyi wantoonni torban kanaan ala jireenyi hin jira. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo beekumsaa fi wanna beeknu hojiirra oolchuu akkasumas gorsaaf humna ogummaaf hubannaa fakkaatti kallattii kana hundumaan gisee tokkoon guddachuun ala jireenyi kana duun beekne waan tokko hin beeku kanaan ala jireenyi jiraa hin jiru. Kanaaf Waaqayyo jireenya Waaqayyo beekumsa namaatiin oole isa humaanuu madaalu kan arganne jechuudha. Wanna hunda beekne jechuudha.
wanna hunda argannu ni argan. Har'a beekumsi keenya xiqqoo waan ta'e wantoonni humni teenya xiqqoo waan ta'e abnee miti. Wanna hunda beeknu. Wanna hunda oduu keenya ta'e beekumsi hunda oduu keenya ta'e wanni beekumsa caala. Wanni ogummaa caala. Wanni hubannaa caala. Maaltu jira hin jiru. Kanaaf isa kana himminee hoo kan seenaa biyya keenyaaf himmineetu ni jijjiirrachuudha. Inni kun ijoodha. Eechayyuu xiyyeeffannoon ka'annaa keenya isa kana ta'uu qaba jechuudha. Kadhata wal qabatee dogoggoroota jiru. Dhuguma laal dogoggora kan anillee arginu. Kadhata wajjin wal qabatee dogoggoroota jiru. Yeroo baay'ee namni Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yommuu deemu waan kadhattan hin beektan jedhe malee waan dubbistan yookiin waan dhaggeeffattan waan irraa bartan hin beektan hin jenne waan kadhattan kadhannaan ijoodha jechuudha. Wanta ofii keenya hojjechuu qabnu ofii keenya hojjechuu dhiisuun Waaqayyoon hojjetu jechuudha. Yeroo baay'ee kan rakkoon jiru sana wanta hojii keenya hojjennu dhiisnee yaa Waaqayyo kana naa godhi yaa Waaqayyo kana naa godhi jenneetu isa kana kadhannaan kana garuu nu waan kadhannu waan hin beekneef humna isaa kadhachuu dhiisne seexana irraa ari'a. Waaqayyo seexana namarraa dhaqa. Humna ittiin ariinu humna kan isaa Waaqayyoon baneen nuu kenne mootummaa isaa. Humna mootummaa Waaqayyoo qulfii sitti kenneeti. Qulfii aduu harkaa qabdu furtuu wanna hundumaa achi keessaa fayyadamtee gochuu qabdu akka nama qulfii hin qabne mee amma fakkeenya isinitti hima. Namni tokko mana tokko irratti mana wanni hunduu guute kompiitarri guute hundumaa guute furtuu isaa sitti kennee wanna hundumaa aboo aangoo sii kennee achi keessa wanna jiru fayyadami siin jedhe isa isteetu furtuu san isteetu wanta achi keessa jiru kana naa kenne jechuun dogoggora guddaadha. Sababni isaa eeyyama isa caalu sii kenne Waaqayyo laa. Namichi eeyyama isa caalu mana hunda dabarsee sitti kenne. Garuu gaddeebitee ati akka waan Waaqayyo biyya lafaarratti amma ufeetoo gochuu mee Isaayyaas 12:3 maal jedha? Isin gammachuun burqaa fayyinaa keessaa bishaan waraabbattu. Akka waraabbannu jechuudha bishaan. Mootummaa Waaqayyoo keessa akka waraabbattu. Aangoo waraabummaa abbaa aangoo nu godhe Waaqayyo. Fakkeenya 17:2 garaa gammadu fayyina namaaf kenna. Yaadni cimaan garuu laphee kukusa. Eeyyama jechuudha Waaqayyo. Nu eeyyame. Garuu nu isa kana dhiisnee ta'u nu godhe jennee gaana. Gaheen keenya laa Isaayyaas 12:3 fi Efesoon 1:3-4 wanta huban Waaqayyo kennaa kamiyyuu wanta bantii Waaqaa keessa jiru wanta lafarra jiru hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabee nuuf eebbise laal walitti qabe keenya jechuudha. Kan keenya kana immoo deebinee ka'achuu dogoggora nu harkaa ta'a jechuudha. Humna aboo aangoo Waaqayyoo nuu kenne fayyadamuu ilaalchisee dogoggora jiru ilaallama. Dogoggorri kun anillee yeroo tokko waa'ee waan tokko irratti dogoggoree tanan dogoggora ta'uu ergasii hubadhe jechuu ergasii. Innis maaliiti? Fakkeenya humna aboo fi aangoo Waaqayyo nuu kenne fayyadamuu ilaalchisee dogoggora jiru muraasa. Mul'ata tokko kana dura isinii ibseen ture. Tooftaa mul'ata ittiin hiikkannu jedhu keessatti isinii ibseen ture. Mul'atichis bineensa gurraacha hamma adurree ga'u ari'aan ture. Bineensi kun asiif achi na jalaa miliqaa ture. Bineensi kun bishaan ciisaa tokko keessa na jalaa seene. Yeroo kana namtichi meeshaa qabu tokko dhufee bineensa kana itti dhukaasee ajjeese jechuudha. Allaala ammas irratti wanta jireenya kiyya keessatti seexan abaarti sanyiin dhufu yommuu namni argite jechuudha. Asirratti bineensi kun jechuun akka hojii hafuura hamaa ta'e nu hubanna. Ani immoo asiif achi na jalaa miliqa jechuun ka'annaan jechuudha. Kallattii adda addaa nuun kadhu. Akkamitti deema? Wanna Waaqayyo nuu kenne hi'annoo Waaqayyo nuu kenne appilaayidii keenya eebbasan kan keenya qo'achuu humna hafuura haxxummaa seeqnaa cabsuudha. Humna hafuuraan guutamuu qabna jechuudha.
humna fuura san kan keenya qonneessa sanii seexanicha rukutuu jechuudha malee waaqayyo seexana kan hojii hammeenyaa kan nahar akka naamiin ari jechuu kannaa akkanaa ka'achuu hin qabnu jechuudha. Akkamitti ka'achuu qabna? Humna kana ka'achne aangoo kana ka'anne cabsuu qabna malee seexana kan akka balleessu waaqayyo seexana kana balleessa narraa qabe maaloo waaqayyo jennu ka'annaa akkanaa dogoggora jechuudha. Aboo keenya fayyadamuu qabna jechuudha. Wanna waaqayyo nuu kenne fayyadamuu qabna malee nuu go'e jechuu hin qabnu jechuudha. Hojii diinaa, hojii seexanaa, ul'aantummaa keenya aboo mucummaa fayyadamuu malee akka waan nu harka hin jirreetti akka waan karaa biraa jiruutti jenneetu waaqayyo ka'achuu hin ta'in. Isa kan keenya ta'e kana appilaayi irratti gochuun fudhachuun illee waan qabnu kan keenya durumaa nu eebbifame waan eebba keenya ta'e immoo fudhachuu humna fudhannuu san kan keenya go'achuudha malee banachuudha malee naa kennechuu hin ta'in banaasaa fudhachuu waaqayyo nuu kenna isa baname san nutu fudhata nutu humna sanii fayyadameetu waan kutuu qabnu kunne wanna qabuu qabu bootatti qabne sirreessine jechuudha. Biyya keenya kan kallattii qulqulluu kallattii sirriitti deebisuudhaaf waaqayyo humna kan humna sanii hojii hojjenne biyya keenya jijjiiruu qabna malee waaqayyo gadi bu'ee nuun hojjeta. Inni humna ogummaa hubannaa isaa nuu kenna jechuudha. Hojii waaqayyotu hojjeta kan keenya nus hojjeta jechuudha. Eshi Efesoon 3:4 Kiristoos amantiin garaa kiyya keessa akka buufatu jaalalti addaaf hundee akka godhatu kadhanne jechuu yommuu jennu dameewwan Iyyasuus 7 Isaayyaas 11:1-2 argamu jechuudha. Isaayyaas mootiin nagaa akka dhufu dubbachuu isaa. Isaayyaas 11:1-2 hidda isa keessa latiin ni ba'a. Dameen hundee isaa keessaa ija ni godhata. Hafuurri waaqayyoo sarara buufata. Hafuura waaqayyoo tokko. Inni lammaffaan hafuura ogummaaf hubannaa. Sadaffaan hafuura gorsaaf humnaati. Hafuurri kunniin jechuudha kallattii torba akka nu keechaa dhifu. Kan immoo nu keechaa dhifu wanni hundumtuu dhaangoon hundumtuu humna hundumtuu keenya ta'a jechuudha. Haal amma fakkii kanarra fakkiin kun ijoodha jechuudha. Akkanatti kallattii torbaan humna hafuura waaqayyoo nu keechaa dhifa jechuudha. Seerri uumamaa seensa macaafa qulqulluu. Macaafni yookiin mul'an cuuffaa macaafa qulqulluuti. Seera ba'uu fi hanga macaafa Iyyoob laalan jalatti argamu kun fakkaattii macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo kallattii sagalee waaqayyooti kallattii jecha isaatiin nu keechaa dhifa jechuudha. Inni biraa macaafa raajotaa caafni gorsaaf humna kallattii waaqayyooti jecha waaqayyooti. Kallattii kanaan nu keechaa akka fakkii kanarratti argite. Faqaanyi wedduu caala. Macaafa fakkeenyaa wedduu caala. Fakkaatti hafuura ogummaaf hubannaa. Fakkaatti macaafota faarfannaa. Inni macaafota asirratti waan isinii galu. Macaafota malee macaafaa miti. Macaafni faarfannaa baay'ee dameewwan kanneen qaba jechuudha. Dameenis beekumsaaf sodaa waaqayyoo of keechaa qaba. Macaafa fakkaatti gorsaaf humnaa. Macaafa wedduu caala. Kallattii kana hundumaan faarfannaa wayii namni tokko faarfate dameewwan waa'ee waaqayyoo kallattii ogummaati muuziqaati itti makee kallattii hundumaa waa'ee waaqayyoo ibsuu qaba. Waaqayyo immoo dameewwan hedduu kallattii tokko qofaanii miti kan ibsamu. Waa'ee beekumsa waaqayyoo, waa'ee gorsa waaqayyoo, waa'ee ogummaa waaqayyoo isa kana kallattii hundumaan ibsuu qaba. Yeroo hundaa kana dura akkuma isinitti wantoonni baay'een akka wajjin deeman yeroo baay'ee yommuu qubaatti isa argattan walitti hidhanii hi'uu qabdu. Tokko beekumsi sodaa malee beekumsi hojii malee jechuudha. Wanna beekan raawwachuun hojiirra oolchuun isaan dhala hojiin hiikan qabu jechuudha. Inni barbaannoo irraa kun fakkaattiin baattuu ibsaawwan torban kun hin bare barumsa biyya lafaati. Taatee biyya lafaa amma ta'u kanaan hin bare tokkuma biyya lafaa kanarratti beekumsa
namni tokko beekumsa qabaate hojiitti ni hiika takka akka hin qabne hojii an jechuudha. Tokkuma biyya lafaatiif barumsa guddaa macaafni qulqulluu. Waan namni nu banneen malee biyya Itoophiyaati. Addunyaa tanaan macaafni qulqulluu beekumsa guddaa. Kanaaf beekumsi sodaa malee yookiin waan beekan odoo irraa hubatin akkanuma Oromoon maal jedha? Ifa gaanii keessatti jechuudha. Inni ifaan gaanii keessaa hiika qaba? Hin qabu. Kanaaf nu har'a sabni keenya waan beeknu kallattii beeknu zim jennee beekumsa keenya qabannee oduun homaa hiika takka hin qabu. Kanaaf hundi keenya hanga dandeenye waan beeknu saba keenya hojiirra oolchuu waan beeknu hundumaa wal gargaarretu kallattii gargaarsa kanaan jiraachuun. Inni lammaffaa gorsi humna malee wanni nu gorsin humna hoon kenni. Amma fakkeenya muummichi kana dura isin ibseen ture muummichi ministeeraa gorsaa qaba. Gorsaa sun gaafa humna hin kennine gorsi inni kenne sun homaa bu'aa hin qabu jechuudha. Dirqama humna kenna. Inni fakkaa ogummaa hubannaa malee wanta ogummaa tokko hubannaa jechuudha. Wanni maamilli isaa barbaadu, wanni sabni isaa barbaadu. Namni ogummaa qabu tokko waan sabni isa Itoophiyaa amma fakkeenyaaf ogeessa namni ta'e tokko waan sabni Itoophiyaa barbaadu, waan saba Itoophiyaa fayyadu hubatee toon hojjete simjeetuma hojjete. Wanna biyya kanaan hojjenne ogeessa biyya kanaaf ogeessa biyya Itoophiyaa hojii hin danda'u jechuudha. Akkasumas kana hundumaan gisa tokko qullachuu fakkaattiin keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo sinintini har'a wanni isiniin jedhu kadhannaa kana yommuu ciistan yeroo kamiyyuu akka kadhattan siniif hin gorsa. Kadhannaan kun kallattii takkaan oduun ta'in namni kitaaba qulqulluu hubata waan hundumaa akka of keessaa qabu namoota kana dura ilaallee turre. Innillee kadhannichi irratti argama. Efesoon 3:14-19 innis hafuura kallattii hafuurati waa'ee namummaa keenya keessatti namni dadhabaa akka ta'e foon keenya kun dadhabaa kallattii saniif hafuura Waaqayyoo humna hafuura Waaqayyoo saba keenya hin barbaachisa. Kan isa kana sabni keenya gisee kamiiyyuu yeroo kamiiyyuu irra deddeebitanii akka kadhatan humna hafuura qulqulluu waldaan kiristaanaa har'a waa'ee biyya lafaa irratti waa'ee raajii barbaada asiif achi deemu asiif walii gad fiigoo duun ta'e humna hafuura kana fudhattee jechuun hin baruufuma keetiif nu fayyitan. Wanni hundumtuu as keessa jira. Wanti bantii waaqaa keessa jiru. Wanti bantii lafa hundumtuu harka isaa qabame jechuun hin bar. Raajii barbaad andeemtu ofii keetiif raajii taata. Yaa saba kee namni keenya hin bar waan amantaan hojjechaa oola. Ganaa raajii barbaada jira. Raajii barbaada walii gad fiigaa oola. Raajiin illee si fayyisu aga sagaleen kun. Aga qaamni kee sagalee kanaan wal hojjeteetu sagalee kanaan hin hojjetin. Laal hanga ta'e namni tokko siif kaa'atu. Seexanni abshaala. Seexanni hin bari beekumsaan akka nama caalu hin beektanii. Nama foonii kana seexanni fagoo caala. Isa kana jala muraa beeka. Seexanni hin bari hanga Waaqayyoo beekuu didu malee nur wanna garaa namaa keessa jiru hin beekan. Kanaaf Yesuus Kiristoos wanna baay'ee nurra waan beekuuf Yesuus Kiristoos akka sagaduuf akka jilbiiffatuuf akka sodaatu nu caalan beektanii. Kanaaf fakkeenyaaf namni siif kaata furmaata dhumaas hin ta'u si fayyisuu danda'a yeroo saniif si jalaa deemte ta'u sitti deebite garuu furmaanni inni uumaa sagalee jechicha Waaqayyoo kan isaaf qulqulloofte kallattii isaatti guddachuu kalnaasa wanni bantii waaqaa keessa jiru wanti bantii lafaa jirka jiru hundi harka kee keessa gala. Fayyinni isa harka gala. Seexana irratti aboossi harka gala. Inni ariite ofirra. Wanni hundumtuun bara. Waaqayyoon bar gooftaa gooftotaati. Warra du'an irratti gooftadha. Mootummaa warra du'aa irratti mootummaa waaqarra du'aat irratti gooftadha. Gaafa san furmaanni du'aa irratti furmaanni wanna hundumaa as keessa waan jiru isa kanatti cimnee isa kana ka'achuun furmaata saba keenya furmaata addunyaa kanaa. Kanaaf yaa saba keenya yaa saba Oromoo ka'annaa hin baasne oduun ta'in halkanii guyyaa ka'annaa Efesoon 3:14 kana irra deddeebi'aa kadhaa.
waaqayyo nu haa gargaaru akka nu ibsu sagalee isaa akka nu ibsu nu haa gargaaru anillee irraa fayyadame sagalee waaqayyo kirillii akka naa gale kallattii adda addaatiin natti waaqayyo illee dubbatee ture kitaabni nan barreesses pilaasii je'eete waaqayyo naa ibsee ture garuu namni nan hubanne hamma naa danda'ame nu hubachiisa yaa dhaggeeffattoota yuutuubii kiyya akka nama bira gahu akka yuutuubiin kun illee guddatee dhaabbata guddaa amantii waa'ee amantii irratti barsiifnu akka ta'u sabskraayibii godha hanga ammaatti haalli deebisa isaa gaariidha sabskraayibii yuutuubiin tokko guddachuudhaaf kaffaltiidhaaf galmaaf kaffaltiidhaaf sabskraayibii 1,000 fi wachaahorii 4,000 barbaachisa garuu guyyaa 90 oduun guutiin dura amma ganaa ji'a tokkooyyuu nu jennee gidduu ani sababa rakkoo dhuunfatiin addaanin kutee torbee 2 fi torbee 3 iyyuun guutan hojjedhe daawunloodiin baay'ee waan ta'eef sabskraayibii 500tti gannaa buuse jechuudha. Hagammaa garuu namni sabskraayibii gochaa hin jiru maaloo jabaadhate wal gargaarra sabskraayibii fi sirriitti daawwadha seenaa nama nizim je'eetii miti waaqayyo natti dubbateeti biyya kanaaf furmaata akka ta'e kallattii sagalee isaati namoota nuti haala waaqeffannaa biyya keenya maalirra akka jiru natti agarsiise jechuudha. Waaqeffannaan biyya keenyaa kun rakkoodha. Bara namni of jaalatu. Warroonni qulqullaan warroonni waaqayyoo fi sagalee waaqayyootiin guddatan wal bichaa akka tajaajilan waaqayyo natti agarsiisee ture. Warroonni hin guddan warroonni oddii keessatti qulqullaa'aa jiran qulqullaa'uu dhiisanii waldaa dhiisanii gara biyya lafaa deemu jechuudha. Warri biyya lafaatillee namni biyya lafaatiif dhaabbate hin jiru jechuudha bara kana keessa. Warroonni gurguddatan wal tajaajilaa akka ture kana dura isiniif hin ibsee ture. Kanaaf bara keenya biyya keenya kana keessatti waaqayyo oksaan inni biraa kanatti agarsiise kallattii mootummaatiin biyya keenya akka yaadate natti agarsiisee ture. Gara fuulduraa mul'ata lama natti agarsiise. Oksuun illee gammaa waa'ee mootummaa siyaasa keessa seenu eetanan dhiise maal natti agarsiise seetan waa'ee mootummaa meeyarraa wajjin ibsa. Biyya kana kallattii mootummaatiin akka yaadate kana mootummaan keenya soo ageecha biyya kana mootummaan amma jiru kun akka furmaata ta'u ani biyya kana keessatti yeroo baay'ee hojjetaa mootummaa humna namaatti hiikee musnaa achi keessa jiru wantoota achi keessa jiru baay'ee garaan kiyya gaddee gisee baay'een kaachaa ture. Garuu waaqayyo biyya kanaaf saba mootummaa akka kaasu natti himee ture. Maal natti agarsiise seeta? Ani akka Itoophiyaatti oduu hin ta'in kan arge akka Oromiyaatti bishaan humna guddaa tubboo keessa yaa'u natti agarsiise jechuudha. Tubboo kana keessa humna guddaan hin yaa'u silaa faca'ee sirriitti humna yaa'u laal. Humna guddaan yommuu yaa'u namoonni muraasni qofti tartiiban dhaabbatan. Bishaanichi yaa'u isee gara gadiitti lafa gogaan arga. Lafa gogaa dhugaasiniin jedha lafa gogaa kana booda xiqqoo turu. Humna jechuudha nama bishaan kana muummii isaati irraa kute. Irraa kuteetu qaamolee sadi'iin jechuudha laga guddaa godheetu qaamolee sadii tokko nama uffata poolisii uffatu arga. Poolisiidha. Poolisii qofaa miti. Abbaa alangaa. Abbaa alangaa maaliin deeggaran? Ogeessa ayisiiti. Ayisiitiin nama deeggarameetu eeggameetu saba hunda bira gahu. Waaqayyo bara akkanaan affidanaan jedhe. Biyya musnaan cimaallaqee musnaan daangaa darbe hundi keenya waa'ee musnaatiif namni hin bu'in hin jiru. Garuu jijjiirranni biyya kana irratti dhufu. Qabeenyi biyya kana feerlii akka saba biyyi gahu mootummaan akka hojjetu natti agarsiisee ture. Keessattuu qabeenyi kun maaliif akka ta'e hin beeku akka Itoophiyaatti oduu hin ta'in kan Oromiyaati kan jedhuun arge. Qabeenyumti Oromiyaa akkasitti akka saamee seera
caalseerummaa Oromiyaa keessatti waan baay'atuuf haa ta'u ani hin beeku waan ifa kanatti agarsiise. Isa kanatti agarsiise. Sabni kun gara fuuldura amma mootummaa argatee ture. Garuu mootummaa kana maaltu fide? Jijjiirama kana maaltu fide? Rakkoodha. Rakkoon jijjiirama fidaan bara. Mootummaan kallattiitti deemuu qabu. Sabni keenya, qeerroon keenya dhiiga itti dhangalaasee jijjiirama fide jechuudha. Oduu dhiiga malee wanni hundumtuu hin ta'in jijjiiramni dhufuu ture. Namni laa warroonni bishaan keessa tartiiban taa'anii ta'u akka bishaan hin yaane oqqee keessa gadde taa'an jechuudha. Bishaan irraa jennaan. Isaan achumaallaa cubbuu jechuudha oqqee. Cubbuu keessa barra akkanaa waan dhufuuf kallattii mootummaa jijjiiramni guddaa waan dhufuuf kanaaf kallattii nama rakkoo keessa jiru kallattii amantiitiin. Amantiin warroonni biyya lafaa keessa jiru warroonni dukkana keessa jiran nama akkan arganne biyya kana keessatti nu Waaqayyo nutti agarsiisa. Kana qofaa miti. Warroota biyya lafaa qofaa miti. Warroonni ooddii keessa jiru jechuudha. Ooddii jechuun hin bal'aa. Achi keessatti warri biyya lafaa keessa warri rakkoo dukkana keessa jiran jechuudha. Warri wangeela kana hin arganne waa'ee wangeela kanaa hin beekne jechuudha. Warri immoo wangeela beekanii ta'u gara qulqullaa'anii sagalee allammata alatanii ta'u sagalichaan hin guddan warra aannas suqan warri gargaarsa suqan kunillee gargaarsa hin arganne gara biyya lafaatti achi deemu gara iddoo qulqulluu kana dura isinitti himeen ture. Manni Waaqayyoo kutaawwan meeqa qaba? Kutaawwan 4 akka qaba. Inni tokko balbala. Warri balbala kan hin arganne kun jechuudha dukkana keessa jiru jechuudha balbala. Warri ooddii keessa jiru sun kallattii tokkoon qulqullaa'uu danda'u warroota eegduu qabu jechuudha. Warri qulqullaa'an kun isaan qulqulleessuu waa'ee sagalee kan nyaachisuu isaan guddisuu qabaa ture. Amma immoo garuu guddachuu oduun ta'e warri kun kallattii iddoo qulqulluu iddoo aarsaatti oduun ta'e kallattii biyya lafaatti waan deemaa jiraniif isaan kanaaf irratti cimnee kadhachuu warroonni kadhanne kun immoo warroonni cimnee warroonni hafuura qulqulluutiin gaggeeffamne warroonni lammata dhabnee cimne kun immoo isaan kanaa kadhachuu waa'ee biyya kanaa kadhachuu biyyi kun biyya seenaa akka taatu biyya seenaa taatee akka dabartu kallattii mootummaa keenyaa kadhachuu isa nama arge kun inoote namni hin boonye hin jiru. Namni biyya kana keessa hin boonye hin jiru. Loogummaan agam akka guddaa ta'e biyya kana keessattuu akka naannoo keenyaa naannoo Oromiyaa hin jira jedheetoo yaadu'an naannoo keenya kana mootummaa qaamni sadii bootaa akka qabsiisu Waaqayyo natti agarsiisee ture. Innis poolisii, abbaa alangaa fi ICT'aan deeggaramee abbaan alangaa jechuudha. Wanna sirrii hojii sirrii akka hojjetamu inni kun immoo inni hojjetama Waaqayyo natti agarsiise wanni Waaqayyo namatti agarsiise akka nu saffisu akka bootaa nu qabatu hundi keenya harka wal qabannee isaan kana kadhachuu warri immoo abboota amantaa ta'an of ilaalu mootummaan inni of ilaali mootummaa kallattii kanatti hin deebise jedhe nu hoo mootummaa qofti kallattii kanatti deebi'ee nu hoo bootaan qaban hagam ba'aa ta'a. Kanaaf mootummaan illee warroota bootaan qabanne kan gargaartanii ta'u kallattiitti akka isaan deebi'an seera isaanii kana keessatti akka isaan jajjabaatan karaa wal qabsiisuun gahee tokkoon keenyaa waan ta'eef Waaqayyo biyya keenya nu addunyaa kanaa eebbisu nu wajjiin haa ta'u Waaqayyo saba keenya wajjiin haa ta'u kan irra deddeebi'ee isinii aamu yaa saba keenya ka'annaa hanga feetan dadhabdan ergaa warra Efesoon kan kitaabuma qulqulluu iyyuu dubka dubbifattan jaalala Waaqayyootiin si gaafadha. Efesos 3:14-19 kan jaalala Yesuus Kiristoos inni kun hunduu isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hundumti keessan jaalala kana keessatti akka eeggamtan gargaarsi Waaqayyoo si wajjiin haa ta'u. Gargaarsi Waaqayyoo biyya kana wanna noota nama jedhu wanna Waaqayyo natti agarsiise kun yeroo gabaabduu keessatti lafa akka qabatu Waaqayyo irree kee nuu diriirsi. Isa jiraataa taate sabantii Waaqaaf lafaa uumte. Inni kun immoo hin ta'anan amana. Inni kun immoo hin ta'anii tadhaa galanni ulfinni kan keeti. Waan mootummaa nuu kaasuuf mootummaa isiniif hin kaase jettee kan bubbulee ture
gara waggaa tokkoo deemee erga mul'ata kana arge. Kitaaba barreesseen ture waa'ee kana ilaalchiseetoo humna dhabee tanan jijjiiramni bu'uuraa amantoota Itoophiyaa keessatti ni barbaachisa jedhu irratti barreessee ture. Waa'ee mootummaa fi waa'ee amantoota jijjiiramni bu'uuraa immoo akka nu barbaachisu mootummaa irratti Waaqayyo naaf fida jette. Isa kana immoo gooftaa amantii Waaqaaf lafaa saba kana waldaa kiristaanaa jaalala keeti kallattii kee akka deebi'an hundumti tokko tokkoon akka kallattii keetitti deebi'u. Wanti biyya lafaa dhimma nuun baasu wanti namoonni tokko tokko kallattii adda addaatiin walitti qabee biyya lafaarraa walitti qabeetuun kallattii keetitti deebi'u. Wanti ati xureessite ga'umaatti xuraa'aa qulqullaa'uu hin danda'anii kan hubatanii zeeroorraa ka'anii iskiraachirraa ka'anii hojjetanii jijjiiramuun akka danda'amu. Ati ija kee keenya hafuuraa nuu bani. Iskiraachii duwwaarraa ka'anii of jijjiiruun akka danda'amu. Waan kee kallattii jal'inaatiin wanni walitti ati guuratanii too kallattii keetitti deebinee too duroomnee walitti qabannee kallattii kee deebina jedhu kun inni kallattii adda addaatiin namoonni adda addaa dogoggora akkanaa keessa waan jiraniif gooftaa amantii Waaqaaf lafaa jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu gaafa si argatan ati wanna zeeroorraa waan nama kaastuuf inni wanni xuraawaa wajjiin ati waan waliin galleef qulqulluu harka qulqulluu duwwaarraa kaastee waan eebbisuu dandeechuuf hubannaaf ogummaa keetis saba kan biyya kanaatti gargaara. Gooftaa amantii Waaqaaf lafaa jaalatamaaf kabajamaa Yesuus abbaa keenya kan taate ati laal nama sammuu saba nama zeeroorraa ka'ee wanta cubbuu hin qabne wanna ofii isaa qofa irratti hundaa'eetoo saba hojjeteetoo saba jijjiiru of jijjiiree biyya jijjiiru ati nuu kaase. Gooftaa amantii Waaqaaf lafaa saba keenya kan isa cubbuu lagatu inooti guyyaa har'aa waldaan kiristaanaa faayidaa adda addaa irratti hundoofteetoo ofumaa wal faarsaa oolu faayidaa dhuunfaa irratti akka beekumsa keenyatti wal faarsaa oolla. Akka hojii akka dhugaatti akka humnaatti madaalliin humnaa biyya kanarraan dhabamee gooftaa amantii Waaqaaf lafaa namni kamiyyuu akka hojii keenyatti oduu hin ta'in akka faayidaa walirraa argannutti ta'ee ati saba kana biyya kana gargaara kallattii keetitti nu deebisi gargaarsi kee irreen gargaarsa keetii biyya kana ana wajjin haa ta'u atillee na gargaari wantoota siin nan go'a jette humna keetiin yoo ta'e malee kootiin hin ta'u. Gooftaa amantii Waaqaaf lafaa si biraa wanni hundumtuu naaf haa ta'u galanni ulfinni kan keeti galatu.